shan shan kabanap shan 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 kabanap shan shan. Hayyika kabajamtoota daawwattoota AMN+ akkam jirtu nageenyi badhaadha. Qophii gaartii keenyarraa eegalee jira. Qophii kana gaa kunoo akkuma arginu misooma qarqara laggeeniitiin wal qabatee riqicha bareedaa wayiitu ijaarameera. Riqichi kun irra ce'uu waafatuun irra bashannanuuf illee waan nama hawwatu. Halluun isaa akkuma argitan magariisni immoo naannoo wajjin wal fakkaata. Keessumaa koo asitti affeeradhee jira. Keessumaa naannoo isiniif affeere immoo Taammiraat Katamaa. Utubaa jiruuti yaa jaalallee. Keessaa gaa sirba shaggii koolisin beekamaa sirba kana. Weellisaa kunuu bakka kanatti na eegee jira. Taammiraat Katamaa Siin jaalladhaan akka lubbuuti yaate. Affeeraa keenya jirta. Nagaa. Bashannanaa Jirra akka ajaa'iba akkam namatti tola garuu. Bakkichi Waan ajaa'ibaati. anillee baay'ee bakka natti toledha. Agguu as biraan gad darbee ilaalu Baay'ee nama sodaachisa garuu bareedinni isaa biraati. gad darbitee ogguu ilaalte malee hin sodaattu. Mee sirba irraa gugungumaartu san naa jedhe amma mee. Jedhu. Jedhi mee. Maadiyyeetoo soora lubbuu yaashee takka jaalee yaa utubaa jiruuti yaa jaalallee ansi malee orman fedhuu yoomillee ibsituuto siin jaalladhaan akka lubbuuti yaate hafuura koo eesse na barbaachifti daawwaa jiru furtuunneeti yaate akkana jedha. Daawwaa jiru furtuunneeti yaate akkana jedha. Sirba shaggooyyee eenyu seen. Isin immoo inuma jirti? Eenyu akka taate hin beekamtu. Maqaan achirra dhaabame kun garuu Adiyyee. Adiyyeedha maqaan isii. Daawwas, Adiyyee, Qashtii, Lubbuu. Hin baay'ate abbo. Baay'ate. Bakka beellama keenyaatti wal geenyee jirra. Mee daawwattoota keenya wal bare hammate irraa himeera. Weellisaa Taammiraat Katamaan jedhama. Eessa dhalate, eessa guddate, eessa barate Taammiraat? Naannawaa Finfinneetti dhaladhee guddadhe. Achumatti hin baradhe ammallee barumsumatti hin jira. Hojiiniif barnoonni hin dhumu namatu biraa dhumu. Yoomiyyuu hin dhaabbatu. Hojiin dhumatu hin jiru, barnoonni dhumatus hin jiru. Sirri waan jireenya addunyaa kana wajjin dorgomtee jiraachuuf artiin illee barumsanii waan ta'eef ogummaa jaalattuu wajjiniin achi keessatti illee barattee waan san of cimsuu jechuudha walumaa galatti. Ammayyuu barachaa jirta. Dirqama. Maal barataa jirta? Artuma keessa artiidha wal qabate. Mee jaruma koochu. Icciitiidha. Icciitiidha habul. Habultu dubbii jedha. Habultu. Ayyee waan gaarii. Soora lubbuu yaashee takma jaalee yaa utubaa jiruuti yaa jaalallee ansi malee orman fedhuu yoomillee ibsituuto siin jaalladhaan akka lubbuuti yaate hafuura koo eesse na barbaachifte daawwaa jiru furtuunneeti yaate hawwiitoo Qashtiitoo wattuuti bohaarsii onneetoo Qashtiitoo hawwiitoo wattuuti bohaarsii onneetoo. Hojii haaraa amma reef bahe keessaati. Raaga jechuun maali? Raaga jechuun abbootiin keenya warri durii abbootiin haadholeen keenya warri durii waa raagu. Fakkeenya barreetti aanu kun bara akkanaati akkana akkasii siin jedhu. Ibin keessa darbee sa'aatii nama nuti akkatti ilaallee himnu kun hin jiru. Bara sanitti sa'aatiillee dhaabbatanii takka amma sa'aatii 8 walakkaadha. Sa'aatii 10 siin jedhu. Kanaafuu raaga waan fuulduratti himoo jechuudha waan ilaalan. Waan amma ittiin jiraataa jiraniif waan baru dhufullee waan ittiin beekan jechuudha. Dhaloota ittiin barsiisu. Icciitii yookiin dhoksaawwii waan ittiin argan jechuudha. Akkasi. Icciitii sabaate jechuudha wannichi. Namni hundi hin beeku. Amma ayyaantu jira. Ayyaantuun waan baru dhufu. Waan waggaa addaa dhufu. Hin beektiin himti. Raagaa yoo jedhan waan jaarraa takka osoo hin ta'in jaarraa hedduudha kan raagan. Gadaan bara kanatti akkanaa, gadaan bara dhufuu kanaa waan akkanaatu uumama garuu chaalenjii hin dabarta waan akkasii. Asumas kaa'u akka iskiriiptii barraa'ee lafa taa'u jechuudha. Akkas lafa si kaa'u keessatti of laalaa deemta jechuudha. Dhaloonni kun akkasitti. Diddeemaatu haasoo. Baay'ee bareeda. Yoo dadhabde qofa natti hin lakki hin dadhabu. Baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuuf kana arguun keenya waan guddaadha dhugaa. Akka ajaa'ibaatti bareeda.
Asii maal argu jira beektaa? Loon argu jira, re'een jira. Waan ajaa'ibaati. Dur baadiyyaa keessa deddeemte? Loon tiksite? Sirriitti malee. Baadiyyaadhaa gaafa baatu dhimma aartii wal qabatee fedhii jijjiiramaa wajjin wal qabatee diqqeenatti baatee jedhame. Baatee immoo hanga hojii guyyaa guyyaatti hojjechuuf ceeteedhaan. Dhugaa dhaga'ee waan ta'e. Dubbiin dubbii dhugaati eenyu akkasitti hin beeku. Dubbiin dhugaadha. Egaa bara 96 gara 97 gara magaalaa galee. Innis warra durii keessa jirre jechuudha. Bara sanii jireenyi ijoollee baadiyyaa taatee gaafa gara magaalaa dhuftu chaalenjii jira. Hojii guyyaa illee hojjedheen jira. Aga meeshaa nama suuqitti geessutu jira. Wanti inni hojjetan jiru keessattuu uffata illee nama wajjiniin fooddee kana namni fida gurbaan sun ammallee jira magaalaa keessatti. Gurgurte isas? Nama wajjin kan namaati nama wajjinan gurgura galgala waan ta'een fuudhaa akkas guyyaatti qarshii 5 darbaa ture. Barumsa kiyyallee ergan baadiyyaa akkas dhufee addan kute waggaa tokko adda kutee san boodatti deebi'ee baradhee maal jennaan magaalamma waan tokkotti bartutti wanni hundi akka duratti manni kiraadha maalidha waa hedduu sirakkisa beektee kanaaf jireenya hedduu dabarsee kan ammoo bira darbeellee moor namni baadiyyaadha gara magaalaa galuu barumsa isaa irratti jabaadha. Barumsa illee raankii qabaan ture tokkoffaa barsiisonni mana barumsaa koo kan itti baradheen beeku bara illee hunduu nama badhaasan maaliif jennaan barumsa kiyyatti cimaan ture. As duubaan dhabdu kitaaba kiyya dishinarii akka fiilmiitti wanni barreessee kaallee hedduu jira gara fuulduraallee hojii ta'uu danda'a hojiin keenya waan akkasiiti. Dhaloonni ammaa kun warri durii argaa dhageettiidhaan as ga'e nuti immoo katabuudhaan lafa kaa'uu qabna maal jennaan ragaa barbaachisa waan ta'een chaalenjii san hunda keessan darbe siin jechuu barbaadite. Waan ajaa'ibaati. Dhugaa. Gaafni takka argachuu gaafni takka dhabu. Dhugaadha. Gaafni takka quufa gaafni takka beela. Sirrii. Gaafa waa dhaban namni waa sitti hidhatullee jiraachuu dhiisuu danda'a. Beela buluu jira. Kanaa wal qabatee wanni ati yaadattu. Wanna nan daganne keessaa amma barsiisota nan dinqisiifadhaan maaliif seeti jireenya isaanii mana godhanii jiraatu kaalkuleeshiniidhaan jiraatan. Maal jennaan ji'a gajiyaatti isaan irraa wayiin fudhee jechuudha. Maal jennaan waan kaalkuleeshin godhatu jira akkasiin jedhee waan ati kaastee fi torbanitti waan ani hojjetu konkolaataa waa fidee dhufu jira. Konkolaatichi kun wanni fee dhufa cimmaaqii kunoo isaa biiran irraa bahee wanna horiin nyaatu kana baatee dhufa. Cimmaaqeedhaan cimmaaqeen sun immoo madaabaratti namni gurguramu. Konkolaataa irraa akkanumatti qicamee dhufa hin beeku jechuudha. Lafa ganna quusaan dhufanii. Gadi naqan hin gurguru. Maallaqatti gurgurama hin gurguraan. Horiitu nyaata. Ani immoo mana horii kana namoota hedduun beekaa achirraa buusee mana horii sanitti gasha. Torbanitti gaaf tokko dhufa. Qarshii 50 argadha. Qarshii 50 aga torbanii na tursiisaa. Yeroo sadiitti barumsa yeroon baradhu yeroo fulbaanni ga'oo ijoolleen dabtara bittoon kiyya dabtarra ashagamee dhume. Takka bitadha gaafa nu hojjedhu akkasittan. Kuufatteet. Akkasittas garuu beela'uun inuma jira. Rakkachuun inuma jira. Uffanni jira. Ispoortii illee hojjedha baate. Warlidii keessan ture tukaan doon hojjedha. Sababa harka qallummaatiin ni isee baase maal jennaan namni ispoortii hojjetu kana wanna adii gaafa baastu waan san bakka buustu malee hin danda'amu. Isallee akkasitti hojjedhe yeroo san chaalenjii amma rakkoon nama baay'ee mana keessa hin jira mana hin seena rakkoon isaa olii akka jiru namni baay'een hin beeku. Baay'ee baateen himattu waan ta'eef akkasitti Taammiraat kalee akkas ture sun har'a bakka akkanaa jira. Borullee ittuma uffa'e imalli koo kaayyoo qabaadhaan jedha. Waan nan hin daganne siin jedhe duratti umurii kiyyatti umurii amma sadarkaa amma irra kanatti mana yaalaa gaaf lama lilmoon gaaf lama waraan dhibeen argeen beeku kanaaf waa'ee rakkina keessa gaafa maallaqa dhabdu waa ba'ees mudata. Kana argeen beeku waaqni immoo gaafa waasii kennu waan hedduu blok sirraa godha sirraa dhorka akkasitti siin jechuu barbaade. Ammallee nutti nufi. Waan gaarii. Dhugaa. Mee qophii bashannanaati. Mee sirba tokko irra nu buusi. Sirbi jalqabaa siif jecha jedha. Jabeetee baniidhanii utubaan jabeetee baniidhanii. Hirribnuu narraa badee ergumaan ijaan si argeessanii. Salaalee gubbaan baheen akkumaan baheen an diriirfadhee. Osumaan guyyaa guyyaan sibira ga'ee sibiriifadhee. Jechaan dallaarraan bahee yaantala martuun gaaddisaa. Ani dhooffachuun danda'u jaalalli narraa beeksisa. Jechaan dallaarraan bahee yaantala martuun gaaddisaa. Ani dhooffachuun danda'u jaalalli narraa beeksisa. Kana jedha jalqabarraa. Jaalalli namarraa beeksisa. Hin dandeessu dhoksuu hin danda'amu. Durii gaa hin barreessita.
Xalayaa barreessite. Xalayaadhaan Barreessite? hin barreesse. Namoota warra ergatanii hin barreesse malee hin barreeffanne. Amma ta'e katabeera. Mee maal fa'a jettee jalqabde yaadattoote? Duraan dursee dhageenyi koo si haa ga'u maal akka jedhama tureen akkasitti deema. Gaara qaxxaamuree Tulluu ceehee. tan akka bishaanii si dheebodhu tan akka midhaanii si beela'u Sirriidha. jaalallee koo akkas akkasii erga ijaarsi argee bubbulee akkam nagaa fayyaa qabda akkasii mire Garuu numa argaa. Inuma arga ijaali. Suni gaa sirnuma barreeffamaatiin. akkasitti ture aadaan hoggas Ajaa'iba. waggoottan 40-50 kennaa ajaa'ibaa kennaa gaarii godhanii Walii. xalayaa san kaawwatanii agarraallee warri bee qaban jiru manaa wal. Dhugaadha. Sirrii hin kaawwamu. Bara teekinooloojii kana. Bara tuttuqqii kana. Smaartifoonii. Bara akkana bilbila olaa dhuufi bilbila tuttuqqoo kana. Ishii taate. Addunyaa tokko ta'e dhalootuma saffide. Akkasii mire. Xalayaa saniin barreessinee maa dadhabne jedhaniiti waan kana kalaqane asuma ta'anii biyya faranjiitti simma barreessu ammas. Gara weellisummaatti namni akkana lafaa ka'een dhufu nama fakkeenya namaa ta'u jiraame. Maaltu? Dur reediyoon beektami isa kaasetta. Baatirii yoon beekta baatirii isa duraataa jedhamu tokko. Duraataa. Evereedii. Mootummaa. Mootummaa. Yeroo sanitti kaasetta hedduutu ture. Fakkeenyaaf warra reediyoodhaan akka malee darbaa turan akka artisti Muktaar Sumaan Sayyoo Dandanaa ijoollee Salaalee Kacha Mallaa Xixxichaa. Wantoonni kun akka malee deemaa ture. Dhagaaman. Aynan dhagaa yeroo san migira jira nu bira. Olotuma kana egaa migira. Aboo gaaf tokko maayikii kana qabachuun koo nafu. Gaaf tokko sirbuun koo nafu. Waan wayii fuutee harka. Waan inni akkattu malee hin jiru. Wanni akkatti fakkeenya godhattu hin jiru. Hin jiru. Akkanumatti ulfattu waan sirbitu fakkaata yeroo sanitti. Migruma keessatti sirbita. Warri akka ammaa kana tiiviidhaan illee agartee maayikiidhaanii sagaleen akkasitti darbaa inni jedhamu jiru. Mana cidhaa waarisiisaa jedhamu jira nu bira torban tokkoon sirbita. Yaa kaayi qaamati shaggee burtukaana koo yaannana kaayisoo koomani. Yaa kaayi qaamati shaggee burtukaana koo yaa midhaana kaayisoo koomani. Anaatichi jaalatee shaggee burtukaana koo keessa keessa tolaanumani. Abeebe mananjiru shaggee burtukaana koo. Jedha Tsaggaayee. Ijoollee meettaa gama sirboota kana sirboota san akkas dhaggeeffadheen gara magaalaatti gaafa dhufu san booda hin beektaa akka gumii mini miidiyaa jira mana barumsaa keessa aga badhaafamullee gaheeraa hojjedhe jechuudha. Bara achi turetti barnoota muuziqaatiin fedhii waan hin qabuuf dhibbi hin kennamu dur garuu dhibba fudhadheera. Ni sirba achi sirbitti tokko. Sirban achitti sirbe keessa Kome yagoota horiiroo garaa walitti matanii. Kome yagoota horiiroo garaa walitti matanii. Yagoota ko lootuloon iddite. Yagoota ko narraa jibbite. Yagoota ko footaa kuula dha'u. Yagoota ko nu amboo buuna. Yagoota ko yogoonni wal ga'u. Kome yagoota horiiroo garaa walitti matanii. Kome yagoota horiiroo garaa walitti matanii. Galaanee galaakoo sittanii maddaa hiriyee waan garaakoo. Galaakoo sittanii maddaa hiriyee waan galaakoo. Yaa galaanee wayyaa galaakoo sittanii maddaa wanna garaakoo. Yaa galaanee wayyaa galaakoo sittanii maddaa wanna garaakoo. Asheeta qamadiina sheeta qamadiina sheeta. Si arguu malee lafuun areeda si arguun areeda. Tureera waloloo isaallee baay'ee dagadhe. Abbaataaf jajjabeessa akkasii sirbi kun sirba horaa amboo keessaa yeroo sanitti sirba eenyu sirbi kun? Araarsaa Gabbisaa jedhama. Weellisaa cimaadha baay'een dinqisiifadha baay'een jaalladha. Yeroo sanitti qilleensarra kan jiru baandii horaa amboo lakkoofsa tokko isaantu baase sirboota hedduu bahe. Akkanaan? Sirboota hedduudha yaa gooroo bahee filatamaa dheedan isaa waan sirboota hedduu maaliif jennaan ritmii afaan oromoo keessattuu sirba afaan oromoo keessatti isaantu ol baase baay'ee. Baandiin horaa amboo baandii baay'ee beekamaa ture. Baay'ee. Amma baandii sun eessa gahe? Egaa amma baandiin sun maqaadhaan jira garuu akka yeroo sanitti jabaa miti. Saawwan kana loon kana oromoon hin faarsa. Qabeenyi guddaan isaa isa. Filatamaa dheedanii saawwan filatamaa dheedanii saawwan filatamaa dheedanii. Koosi fudhadhee tangalaa koosi fudhadhee tangalaa yaa talaa sanyii beekanii. Akkasidha. Yaa talaa sanyii beekanii. Amma akka ammaa bareedina qofaa miti beekee. Sanyii beekanii illee ilaallatanii jechuudha. Sirriidha.
ilaallatanii fuudhuu ilaallatanii waa godhu waan ta'eef. Ayyee. Kanarraa kan hafe sirboota godinaalee hedduu nan hojjedha. Hin hojjettu? Kan akka sirba gara Walloo Qabisee, kan akka Birrii Biisii nan hojjedha. Sirboota Isloolee nan hojjedha. Kan akka sirba Abbabaa Bishuu, kan akka Jaamboo Jootee. Sirboota san nan hojjedha amma hin danda'e siin jechuu fi kanaaf duruma sagaleen keellee gaariidha. waan jedhu mee ol kaanee ammas deddeebinu barcuma akkana argachuu dandeenya. Baay'ee namatti tola. Daawwachaatuma waan jiru haasofna. Mee bakki bareedaadha waan ta'eef. Baay'ee namatti tola. Gara waltajjiitti yoo dhuftu gara keessattuu weellisummaa dhufaa jira ani weellisummaa keessa turuu danda'a jettee akka murteessitu faa yogguu fi bartu ni sirba kamiin gara waltajjii dhufte kan eenyuufa sirbaa turte. Jalqaba sirbummaa isa miidiyaa irratti sirbe san inni sirbeen jira. Sanarraa kan hafe sirboota akka sirba addunyaa galaalchaa faadha nan bahee isloodhaanis nan sirbaa garuu kan addunyaa keessa molee waayidaalee toombossee molee waayidaalee toombossee. Indubbaddu kan omboseen tonagot mana jirti ani dagnaan adokat ani ka'ee karaa dhuferra nangalaa koomina naasayyaa tiraa jaalal molee waayidaalee toombossee molee waayidaalee toombossee waayidaalee toombos waayidaalee toombos waayidaalee toombos waayidaalee toombos molee waayidaalee toombossee molee waayidaalee toombos suma beekin talli qalbiin afuudhat ani rafuu osoo dhuftee na hubat ana jiruun natti ulfaatte baranaa koomina naasayyaas kottu garan molee waayidaalee toombos molee waayidaalee toombos waayidaalee toombos waayidaalee toombos waayidaalee toombos waayidaalee toombos molee waayidaalee toombos akkana waan bareedaadha yaada nama jajjabeessu faa yaada waan kana fooyyeffadhu jedhan fa'atu jira mee? Hin jira. Maal siin jedhaa turan? Fiidbaakiin jiru jabaadhu sagalee bareeda qabdaa ogeessotatti dhiyaadhu bakka guddaa gahuu ni dandeessa jedhameen haala sanitti namni jajjabeessu hedduudha. Sirbi yeroo jalqabaatiif kan kooti kan koo qabadhee asiin achi ba'e jettee fuutee sirba maal jedha? Siif jecha kan jedhu san. Siif jecha san? Waatu sib ture hoggas. Egaa abbumatu ibsata. Abbaan akkuma ibsatetti ibsata. Wantuma jiru hojjenne waanuma hawaasa keessa jiru hojjenne garuu anis hawaasa keessaa tokko waan ta'eef wal qabata. Wanni sun achi keessaa nama. Jechaan sirba jaalalaati mire? Yoo kan qabsootis ta'e jaalaluma. Qabsoodhaaf sirbita qabsoo waan jaalattuuf sirbita jechuudha kanaaf. Jaalaluma sunis akkasumatti fudhadha. Ayyee walaloo barreessuu kanaa yaadaloo yaadaleessuu kanaa meeshaa muuziqaatiin walitti dhiyeenya qabaachuu kanaa carraa akkasiif argattee booda. Baandii akka tasaa nama 400 keessaa afuraffaa ta'een darbe. 87 tuqaa wayii fidee tanan darbe. Baandii kamiif? Baandii Malkaatuu Lamaadha. Baandii Sulultaa. Baandii guddaadha. Isa keessatti darbe achi keessatti muuxannoo hedduun argadhe. Wantoota an hojjedhu keessaa xiqqoo nan beeka siin jechuuf anillee amma ta'e yaaleen jira kiiboordii. Wantumti nan hojjedhu kuni maali? Piichumti kuni maali? Rooliin maali? Meelodumti jedhan kun maali? Intro maali? Koorgi maali? Koordi maali waan jedhu kana dhageessarree wanta kiraashii seempaal wanna akkana amma ta'e biradhee tanan wanti ta'e immoo baaka duubatti na deebi'e. Achittillee qormaatatti ture. Dhimma keessattuu piichii kana boor qabatu mee maal akkamitti hubatti? Piichii jechuun fakkeenyaaf karaan kun jira karaa kanarraa maquu jechuudha piichii jechuun fakkeenyaaf Mr. A yoo turte Mr. C dhaquu jechuudha. Mr. C fi Mr. A immoo waliif fakkaatan. Eeyummaa kan kee gallakkistee gugadi buutu caatte jechuudha. Gara biraa iskeelii biraa galte jechuudha. Maal jennaan? Ol ka'iinsaa fi gadi bu'iinsa sagalee jechuudha. Walumaa galatti. Nin jigsita siin jedhan fakkeenyaaf amma jigsite siin jedhu. Jigsite jechuun maali? Isa sirri deemuu qaba sarara kee dhiistee sarara biraa seentee jigdee irraa maqxee jechuudha. Irraa maqxee jechuudha afaan Oromootti. Kanaaf piichii waan akkasiiti. Teembootu jira, ritimii eeggachuutu jira. Teempoonni jennu kun? Teemboon ariitiidha. Speed of a music, ariitii muuziqaan sun ittiin deemaa jira. Jabaadhu jabaadhu. Reefii dhaqqabii. Bu'aa ogeeyyii kana keessa gaafa seentu wannan beekne baay'eetu akkasii hafu gaafa bartu isarratti jijjiiramuuf hojii kan keellee fooyyessuudhaaf dhaanatta jechuudha. Sirri. Ifa. Kana namni eessa ga'e jettee yaadda? Waan beekuu qabu amma ta'e beeke. Ayyee. Ammallee karaa dheerataaf. Akkuma beektu
manni barumsaa muuziqaa afaan Oromoo badaan jiru. Xiqqoo gara afaanitiin sirrakkatta wantoota hedduutu sirakkisa. Garuu immoo amma jijjiirama kana wajjin wantoota hedduu jira sooshaal miidiyaa irra waa hin babbarattaa. Sadarkaa amma ta'e deemeera jechuudha. Amma namatti jiru kanatti na fayyadeera. Garuu moor sana ol immoo hojjechuu akka hin danda'u wanti hedduun immoo akka karaa dheeran akkana jiru nan beeka. Akka albamitti maal yaaddee jirta? Baaqeewwan hammamii immoo hawaasa biraan geesse? Kan kilippii hin qabne tokko warra kanaan hojjedhe jechuudha. Gara meeqa sitti fakkaate bakka tokkotti gara sirba 8ti. Gara sirba 8 hawaasa biraan geesse. Sadarkaa albamaatti egaa uummata fuulduratti waa ta'e galuuti ittuma jirra jechuun barbaade. Ittuma jirta. Sosocho'aama jirta. Ilmoo gaafa argattu ilmoo kee guddisaatuma deemtaa. Guddisaa deemtaa gaafa of danda'an gadhiista jechuudha. Milkaa'e egaa. Haayee leel jenne. Qabiyyeewwan sirboota amma hojjettee meebii istuudiyoo kan jirantu jira. Ka akka yaadaatti immoo qabatamanii taa'aarantu jira. Sirboota kanneen eenyufaatu si hojjete eenyufaatu irratti hirmaate. Gama walaloo fi yeedaloo fi qaaduu isheetu jira. Kiiboordistiidha. Yeedaloo hedduu baay'ee nama cimaadha. Akiliiluma Konnin jedhama mucaa Direedawaati. Baay'ee nama jabaadha. Akkasitti isaa wajjin walaloos yeedaloos isaan na deeggaraniiru. Gama istiidiyootiin istiidiyoo Dinqisaa Dabalaan beektami? Daadhoo Weellisaa sana. Isa biratti sirboota hedduun hojjedhe ammallee kanatti jiran jiru. Zarihuun Saalamaaram kan jedhamu jira as. Warroonni kunniin warroota baratanii saayinsii muuziqaa beekanidha. Warra namallee leenjisuu, namallee barsiisuu, waan beektu irratti waa si dabaluu danda'an jechuudha. Isaan biradha. Sagaleen bar kalarii qaba. Kalarii san filachuu wajjin wal qabate. Miksiingii fi maasteringii isaa irratti ijoollee ajaa'iba hojjetantu jiru. Garuu maqaan isaanii maqama ta'ee bakka wayii tafa. Eenyummaa isaaniillee namni hin beeku. Utuma hojiin isaanii bareedaa ta'ee hojiin suni galii guddaa hin argamsiisa ta'ee galii masanirraallee faayidaa hin qaban isaan. Kan akkamitti furuu dandeenya? Namoota san fuulduratti fiduu kan danda'u ana. Hojii nama sanii beeksisuudha. Gaafa tokko fakkeenyaaf ani sirba tokko qeenxee tokko jedhee nan beekama. Addunyaa naanna'uu hin danda'a. Garuu namicha isa achi taa'ee riitimii irratti cinqamee si'a dhibba si waraabee inni suni amma dagatamuu hin qabu. Maal jennaan nama ka'umsa isaa beeka ga'umsa isaa beeka waan ta'eef nama raru ana. Yeroo baay'ee yaa xiqqaatu beekamtii kennuufi uummatatti achi baasu. Isaan mana keessatti hojjetu. Hojii isaanii qofa taasa. Abaluu sirba abaluu natu qindeesse gaafa jedhee namni wayii dubbate sina manani maal jennaa Weellisaa fuuldura argan barreeffamni jalatti barreeffamu mul'atu. Fakkeenya miidiyaan tokko irraa kaasa loogoo waan qabuuf loogoon immoo waan hin jennee fi wantoota akkasiin dhokatu amma kan nurraa eegamu ana duuba abaluu jira. Fakkeenyaaf kaameraa maanota kana duuba daayireektara jira, saawundi maanii jira, laayit maanii jira. Kanaafuu qindeessitoota keenya kabajuun fuulduratti baasuun tiraambeetii kan taphatu jira, istiidiyootti riikardii kan godhu, saaksii jira, beezii jira, liidii jira, waan hedduu jira. Warroonni kun amma alaa fidanii masiinqoo. Namichi istiidiyoo achitti muuziqaa qindeessu sun warra kan hundarraa waraaba, sirraa waraaba, weellisaa waraaba, warra kwaayirii sagalee jala dabaaltota waraaba. Halkan ta'aa bula guyyaa ciisa namaa waliin argu. Kanaaf dhugaa kabaja guddaatu isaanii mala. Yaa muuziqeessitootaa fi qindeessitoota keenya kabaja guddatu isiniif mala jenneerraa nutis egaa akka nama dhugaa aartii beekutti akkasitti galata walii galchuun illee waan guddaa. Faayidaa dhufirratti illee wal yaadachuun waan guddaa. Akka bashannanaatti baay'ee namatti tola malee. Hafuurri bashannanaa jira. Hafuura ajaa'ibaati dhugaa. Foolii birraa. Ammas immoo sirba kan kee hawaasa bira kan gahan keessa warra kiliippii qaban ni irraa tokko naa jedhe. Reggae tokko si yaa jiru. Reggae wajjin wal qabsiise. Baasee reggae sirba aadaa keenya beektaa miti? Keessattuu turrii. Reggae kan keenya. Walloo soo fuute maaloo soo fuute reggae gaa. Sirbi reggae kan aadaa keenya. Tasahija miila deetaa naawwattee nama keessa. Bareedduu maan badhaate na boojitee ati leensa. Jaalistee hin darbatiin yoo beektee jaalalaami. Ammaraan achuu kiyyaa ijootina argatana. Injirtu antaddaa jaalala malee hin qabu gammachuu. Namuma marre mabdaba gammachu. Waan bareedaa suni guduruudha nu biratti. Sadarkaa gadaa keessatti yeroon itti guduruu taatu jira. Sirrii. Amma aga guddatte guduruu maa gooti?
Guduruun maali? Egaa guduruuni namoonni hedduun hin beekani. Fakkeenyaaf Booranaa yoo deemte karaa uummata keenya Karrayyuu bira dhaqxee wanna kanaa kun aadaadha. Hin beekama maqaa hedduullee qaba. Maqoota isaanii keessaa guduruu tokko kan beekamu. Gishee kan jedhus jira. Rifeensa kanallee sababan jaalladhuuf hin qaba. Yoomirraa sirra ture rifeensa? Tureera. Baay'ee tureera. Umuruma kiyya jiran deessa. Harmee kiyya ture rifeensa qaba. Rifeensi ishii as jirti. As gaa rifeensi ishii. Harmeen kun immoo akka tasaa lubbuudhaan hin jirtu. Sasanii sababa sanaaf rifeensa keessa akkasitti allaala rifeensi ishii baay'ee dheeraa waan ta'eef haala saniinan rifeensa immoo nan jaalladhaan uumamatti. Akkasitti arraga jechuudha. Wanni jaallattu tokko osuma waliin ta'e jaallata. Aboo waan bareedduudha. Bakka san fagabbuunee teenyuu laata? Inta. Gudeelcha ciisu. Gudeelcha beektaa? Baay'ee malee. Gudeelcha jigee lafa ciisu kan irra mee akkas teenye? fakkaata. Kanaaf rifeensa wajjin waa hedduu jira. San booda aga amma jechuudha chaalenjii hedduu keessa darbee amma har'aa ga'e. Rifeensi waan hedduus natti fideera waan hedduus na fideera. Nas beeksise nas rakkise. Nas beeksise nas rakkise. Wantoota akka sanaati. Meenuur. Barcuma uumaan qopheesse. Akka namatti tola. Ajaa'ibuma. Aboo waan akkasii kuni. Akka ajaa'ibaa bareeda. Waan akkasii kana hogguu argu baay'ee namatti tola. Eega. Akka ajaa'ibaa baadiyyaa yaadata. Baadiyyaa galaana baloode Oromiyaa xiyyaana misoo. Baadiyyaa galaana balooni. Oromiyaa xiyyaana misoo. Ashuu marriman. Ashuu marriman. Ashuu marriman. Ashuu marriman. Birroo. Aartiin aadaa guddisa. Keessattuu aartii weelluu kuni afaan guddisa. Aadaa barsiisa. Calaqqee hawaasaati. Aartiin keenya ammaa kuni maalirra jira itti yaadda? Gara lama jira oliif gadi. Oliif gadi jechuun baay'een ol bahee jira baay'ee gadi jira. Kana jechuun maali? Akka durii miti amma kaameraawwan baay'ee leetasti warra ta'antu jiru. Piroodakshinii ajaa'ibaa jira kanarra ikoonoomikaalii. Ol ka'ee jira kan gadi jira garuu immoo akka gaariirra jira akka bareedaadha. Akka duriitii miti. Akka durii miti. Gama wal deeggaruutiin sansantu hafa. Wal qajeelchuu karaa walitti agarsiisuu waan sansantu hafa. Aartiin keenya akka gaarii jira ammatti. Eenyurraa maaltu eegama aartiin kun akkamiin haa guddatu? Artistoota irraa wanti eegamu hojii qulqulluu aadaa qulqulluu hojjechuudha. Aadaa qulqulluu hawaasa keessaa gadi bu'anii qoratanii hojjechuudha. Aartiin kan uummataati. Artistiinis kan uummataati. Aadaa uummataa hojjeta. Isuma san fidee iskiriinitti sitti agarsiisa. Akka aadaan kun guddatu akka kilipii bareenni jiraatuuf akka boruuf seenaa guddaa itti fufuu fi warri maallaqa qaban maallaqaan deeggaru. Warri immoo maallaqa hin qabne ogummaa qaban hin deeggaru. Kallattii jiruun wal deeggaru. Wadhi dhiibuun hafee. Artiidha waan barbaade jijjiiruu dandeessa. Warroonni biyyoonni gurguddatan sitti himu hin beektu waan ta'eef biyyoonni gurguddatan Afrikaa keessaa Naayijeeriyaan amma olaalte artiidhaan guddatte. Ameerikaa olaalte Ameerikaan artiidhaan Indiyaan guddatte akkasii. Tarkiyyeenis illee akkasii. Biyyi tokko guddatte kan jedhu artiin ishee guddatte artiin ibsituu biyya tokkooti. Qabeenyi abbaan qabeenyaa tokko qabu artii irratti illee yoo akka investi godhe akka milkaa'uu danda'u shakkii tokko qabaachuu hin qabu maal jennaan. Kilipiiwwan adda addaa jira, shoorti muuvii jira, fiilmii jira, hogbarruu jira warroota kana bira yoo dhaabbate aadaan keenya akka jabaatuuf afaan keenya akka itti fufuu fi namoonni sadarkaa hedduutti aangorras haa ta'uu aadaaf turizimii adda addaarraa jiranii artiin hoo hin jirre akka homtuu hin jirre beekuudha danda'u qabna. Eenyummaan hoo hin jirre ani ibsi jirra. Kanaaf warri maallaqaa fi humna dandeettii qabdan Kana deeggara. Kanuma jedha. Taammiraat irraa maal eegna gama aartii kanaan? Ammas artuma keessan jira. Ammas hojii gurguddaa hojjechaa jirra. Bakka hedduutti deemnee agarsiisaa jirra aadaa keenya kana. Baandii sulultaa baandii malkaa almaantuu lamaa jedhama. Sabbata jira. Buraayyuu, Jaangalaan, Laga Xaafoo, sulultaa baandiiwwan kun baandiiwwan gurguddaa yeroo ammaa kanatti shaggar keessatti baandii jiran jettee akka barbaaddetti laphee kee dhiibdee dubbattuudha. Dhalootaaf akka waa dabarsinuu barbaada akkasitti toonu waan nu qabatan ta'e asii miti shaggarii miti biyya Itoophiyaadhaan tan addunyaatti hin beeksifna. Dhumarratti wanni na hafe jettu yoo jiraate. Barbaaddanii namoota akka kiyyaa namoota gola keessatti hafan fidanii akka uummatatti ba'an waan keessa keenya jiru akka uummatatti himnu muuxannoo qabnu akka uummatatti himnu waan taasiftaniif miidiyaa neetworkiin galatoomaa isiniin jedha. AMN+ asiin jabaadhu asiin abdiin kutinii qormaanni hedduun baay'atus bakka yaadda inuma geessa jabaadhu jedhan kan duuba keenya dhaabbatan galatoomaa isaaniin jedha. Horaa bulaalee. Nutis maqaa AMN+ fi maqaa daawwattoota qophii keenyaatiin waamicha keenya kabajtee bakka beellamnitti argamtee turtii kana nu wajjin taasisuu keetiif hedduu nu galatoomne ulfaadhu. Galatooma horaa bulaa. Hayyee galatooma.
kabajamtoota daawwattoota AMN Plus egaa qophiin keenya ogaartii laga qabbanaatti weellisaa Taammiraat Katamaa wajjin taasifni kana fakkaata. Qophii keenyatti bohaartaniirtan bashannantaniirtan jennee abdiin keenya guddaadha. Hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turuu keessaniif hedduu nu galatoomaa. Kan isin wajjin ture injiineenus waaqooti. Qophiin keenya qorii dilbataa kanatti fuufu ta'u torban qophii biraa qabadhee hanga walitti deebinutti nama torbaanii nu haa taasisu. Horaa bulaa deebanaa nagaatti. Saasiin asaasa asaasuma wayyaa yaa bashaaddu anin beeku qallooko si argitu waan qalbiin akka jabbeetti na burraaqtu. Ada bulee kulleen akka waraabessa oliin fuudhuu dide sagalee koosu tasitta saasa dafii maaloo na dhaqqabii kullee sirra koona baasa suumanee guuna labulee kulleen akka waraabessa oliin fuudhuu dide sagalee koosu tasitta saasa dafii maaloo na dhaqqabii kullee sirra koona baasa. Taratataran tataran taratata taratataran tararan taratata galatoma.